Gadin teenye takka yaadaaf qalbiin kan koo garuu bira gahuu hin dandeenye adeemus miila sirbii natti ta'een jireenyi koo gadin teenye takka yaadaaf qalbiin kan koo garuu bira gahuu hin dandeenye adeemus miila sirbii natti ta'een jireenyi koo gadin teenye takka yaadaaf qalbiin kan koo garuu bira gahuu hin dandeenye adeemus miila sirbii natti ta'een jireenyi koo gadin teenye takka yaadaaf qalbiin kan koo garuu bira gahuu hin dandeenye adeemus miila sirbii natti ta'een jireenyi koo gadin teenye takka yaadaaf qalbiin kan koo Teessoo keessan qabadhaa, please. Eeyyeen ulfaadhaa akkana qabna Oromoon aadaa isaatti keessummaan simataa keessummaa simachuu keessaniif ulfaadhaa ulfinnatu isiniin mala keessummaan nu gidduutti argamtu keessummaa qaaliidha keessummaa jajjabduudha sagantaan keenya jalqabuuf deema waan ta'eef please iddoo keessan qabadhaa ta'a. Ittaan Sudaan eegan akkuma argaa jirtan keessummoota kabajaa keessa warroota lafa kanaa ta'aniitu jira. Aangaa'ota mootummaa warreen biyya kanaati. Kanaafuu Oromummaan mallattoo nageenyaa, Oromummaan tokkummaa, Oromummaan jaalala akka ta'e keessummoota keenya kanatti mul'isuu qabna. Naamusa keenya eeggannee maaskii keenyas uffannee wanta hunda sirnaan fayyadamnee keessummoota keenya kana Oromummaan maal taate itti agarsiisuu qabna nun beekan waan ta'aniif irra deebuudhaan sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf waamicha keenya kabajanii namoota asitti nu argamtan marti keessan anaa dhufuu namoonni dhadhaabachaa jirtan bilis teessuma nu qabadhaa. Please naamusa keessanii iddoo qabadhaa ta'a. Warri teessoo qabdan teessoo keessan qabadhaa ta'a.
keessanii bakka kanatti argamuu keessanii gammalleerra deebi'ee hunda keessan galateeffachuun barbaada. Gara fiilmii kiyyaatti osoo darbin dura fiilmii kana dalaguudhaan dhugaadhaaf bu'aa bahii hedduun na mudate. Fiilmii kana bara 2014 yoo yaadate ta'e yeroo maaster pilaanii jalqabee galu sirba maaster pilaanii laafuma hojjeteen hidhameen ture hedduullee miidhameen ture sana booda baqadheetan gara bosonaa kanan seene. Erga bosona seenee bosona keessatti kan barreessuu eegale caala jaallattii irratti. Achitti eegan barreessee Naayiroobii dhufe. Naayiroobii kanatti illee nu qabuuf dhufnaan asii illee baqadhee Mombasa Tanzaaniyaa seenee Tanzaaniyaa irraa qabamee Mombasaatti deebi'ee sana booda ishee maallaqni kaffalamee kan inni haga Saawuz Afrikaatti deemee jechaadha. Beelaaf deebi'uu rakkoo miidhageessa darbee jechaadha. Erga achi gees gadi teenye waan an danda'een uummata Oromoo kanaaf waa gumaachuun qaba jedhee yaaduu eegale. Fiilmii kana haadha guddate gaafa gara fiilmii kanaatti seenusi. Haalli fiilmii ittiin dalagan akka malee ulfaata biyya sanatti. Karaa irra deemtu irratti illee ni kaffalta. Bakka dhaabbattee hojjetu ni kaffalta. Mana bira dhaabbattu ni kaffalta. Akkasitti bu'aa bahii hedduu keessaa akkamitti kan gabbisee ibsu barbaadan jechaadha. Fiilmii kana warra DSTV irraa hojjetanidha. Warra waliin hojjette DTV irraa baay'ee isaa jechaadha. Maallaqa guddaadhaan hin dalage. Waan namni qabu jechaadha. Namni as keessa jiru fiilmii kana keessatti seenaa isaa immoo arga jedhee gaafadha. Maaliif waan Oromoo mudate kamiyyuu bifa danda'amu jedheera. Fiilmiin kun Sirrii jedhama mata dureen isaa. Sirriin namni beekan jiru. Sirrii jechuun waan biraan gahamee tokko jechaadha. Waan akka malee hawwitee gadi bira gahuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf yeroo gammoojjiitti mul'ata sirriin kun jechaadha. Ispaantii faana yeroo deemtan wanti bishaan fakkaatee mul'atu yoo argitan ta'e yoo itti deemtan isin jalaa deemaa jechaadha. Sirrii jechuun sana waan bira gahamuu hin dandeenye jechaadha. Fiilmii kana dalaguu keessatti namoota hedduu dura cina dhaabbate biyya keessaallee namni dalage jira. Kanaadaa irraallee namni dhufee dalage jira. Beeljiyeem irraallee haala shumbii kan dhufee dalage. Taanzaaniyaa irraa namni dalage jira. Namni direct godhee nama Taanzaaniyaatti dhalateedha. Oromoo Booranaatti. Akkasumas direct tokkoffaan mucaa Garriitii Kiingii jedhama. Gosti Oromoo keessatti hin hirmaanne hin jiru jechaadha gabaabumatti. Namoonni afaan Oromoo dubbatan hundiyyuu. Gara fuulduraatti illee fiilmii kana caalu dalaguuf hawwii qaba. Fiilmii kana bahaara irratti illee dalagamee jira. Indiyaanoo shanii irratti akkasumas xiyyaaraan illee dalagamee jira. Fiilmii Itoophiyaa keessatti gammatti dalagame keessaa jechaadha. Afaan fedhe iyyuu haa ta'u namni xiyyaaraa fi bahaara irra deemee Indiyaanoo shanii deemee kan namni dalage. Sanammoo kan godhee qabaatu osoo hin taane uummata Oromoo illee cina dhaabbate. Gariin ammoo gara hamiloodha kan tokko namni sindii jira namni akkasuma nagargaarii tokkonis warnaan liqiidhaanillee nagarsiisan ni jiru. Isaan asumis hin kaffalamaa. Gabaabaa ammoo seenaan fiilmii akkana fakkaata. Dabalataan yaadni ani dubbachuu barbaadu waa'ee tokkummaa keenyaati. Yeroo hedduu gaafa seenaa keenya dubbannu jechaadha. Ani ilmaan Waaqoo guutuuti. Ani ilmaan jaarraa abbaa gadaadhee angoota. Ani ilmaan Abishee Jarbaadhee. Ani ilmaan Waaqoo guutuuti. Hin jedhina. Isinillee Waaqoo guutuu kan argama. Jechuun mirga qabdu, jechuun illee qabdu. Garuu namas abbaa keetiin of hin faarsuu qabdu. Ofii keetiif akka abbaan keetii sana taatee goota taatee saba kanaaf bu'aa buusuu qabda. Saba kanaaf waa dalaguu qabda. Ani akkasitti ilaala. Dabalataan ammoo yeroo hedduu yoo namni fakkeenyaaf waa balleessi waa xiqqoo fa'aa itti mufattanii abaluu galtuudha. Abaluu asii waa kana balleessee abaluu kana godhee jedhina. Ofii keessa biroo eessa jiru? Yeroo hedduu warra cinaa Oromoo yookaan dhagaa tokko Oromoo hin darbannetu Oromoo gaddatee waa qaba. Sun immoo
nama galuuf karoora hin qabne akka inni uummata Oromoo kana galuu godha. Sossobannee ofitti deebisuu qabna malee nama takka gantuurraa afaan akkasii yoo jennee jala ofirraa fageessaa deemna. Garuu ofitti deebisuu qabna nama tokko ofirraa hir'isuudha. Yoo ofitti dabalee tokkummaa keenya cimsinee gaarii jedhee gaafata akka yaadatu. Kana caalaa sa'aatii qabachaa jiru bal'inaan booda walitti deebiin. Security.